kabajamtoota daawwattoota keenya karoo miidiyaa irraa oduu isaa kanaaf qabannee sin dhageessifna. Oduu waliin aanameen shubbiseeti. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa oggura paartilee 5 irratti kaa'ee kaasuu beeksise. Paartileen 5 kun kan ogguraman dhimma yaa'ii waliigala oodiitii fi lakkoofsa dubartootaa barbaachisu hirmaachisuu dhabuun kan wal qabate jedhame. Miidiyaan biyyaalessaa akka gabaasetti kanneen ogguraman keessaa dhiifama kan jedhanii fi murtee darbe mormuun ragaa kan dhiheessan erga qoratamanii booda oggurri irraa ka'eera jedhan. Akkuma kanaan dogoggorri gara fuulduraatti akka hin raawwatamnee fi boordicha waliin wal amanteedhaan ergaa walii galanii booda oggurri kaa'amuu boordichi beeksiseera. Paartileen kunniin warraaqsa biyyaalessaa Walaayittaa, Paartii Dhaloota Haaraa, Sochii Dimookiraasii Uummata Gambeellaa, Gamtaa Dimookiraasii Itoophiyaa fi Paartii Haqaa fi Dimookiraasii Aga'uudha. Biiroon Barnoota Oromiyaa galmee barattootaa qormaata kutaa 12ffaa fudhatanii muddee 6 bara 2017 eegaluu beeksise. Galmeen barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2017 fudhatanii muddee 6 bara 2017 intarneetiin kan eegalu yommuu ta'u, Biiroon Barnoota Oromiyaa kana beeksiseera. Manneen barnootaa 1,280 barattoota isaanii qorsiisuuf qophii taasisaa jiraachuus himaniiru. Barattoota istiriimii hawaasaa 90,877 kan saayinsii uumamaa 1,100 fi 228 ol waliigalaan Oromiyaatti barattoota 200,000 fi 19,300 ol qormaaticha fudhachuuf qophii taasisaa jiraachuu biirichi beeksiseera. Qormaata moodeela gahumsa barattootaa madaaluuf kennamu ammoo walakkeessa baatii ammajjii kan kennamu ta'uu ibsa Biiroo Barnoota Oromiyaa irraa argame kan agarsiisudha. Maarsariitiin seerota taaksii fi qaraxaa 300 ol argachuuf gargaaru ifoome. Maarsariitiin seerota taaksii fi qaraxaa 300 ol salphatti argachuuf gargaaru ministeera maallaqaan ifa ta'eera. Seeronni kunneen afaanota Amaaraa fi afaan Ingiliziin kan qophaa'an yommuu ta'u, saganticha irratti ministeer deetaan ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaaleny kanaan dura seerota taaksii fi qaraxaa hawaasa kaffaltoota gibiraan ga'uuf rakkisaa ta'uu yaadachiisaniiru. Kunis galii biyyattiin taaksii fi qaraxa irraa argattu irratti dhiibbaa uumaa turuu himanii sirna onlaayinii kana diriirsuun lammiileen seerota kanatti salphaan akka fayyadamanii fi sirni taaksii iftoomina akka qabaatuu fi haqa qabeessa taasisuuf kan tumsu jedhan. Galii sirnaan walitti qabuun guddina diinagdee biyyaaf gahee ol'aanaa kan bahatu ta'us dubbataniiru. Dabalataanis sadarkaa idil-addunyaatti salphatti argachuun waan danda'amuuf investoroonni alaa Itoophiyaatti hojii investimentii irratti bobba'uuf kan dandeessisuudha jedhan. Oduu biraatiin dhaabbileen 9 nageenya buufata xiyyaaraa fi daangaa irratti waloon hojjechuuf waliigaltee mallatteessan. Dhaabbileen 9 nageenya buufata xiyyaaraa fi daangaa irratti waloon hojjechuuf guyyaa har'aa waliigaltee mallatteessuun isaanii himame. Dhaabbileen kunneenis ministeera geejjibaa fi loojistiksii, tajaajila nageenyaa fi odeeffannoo biyyaalessaa, poolisii federaalaa, bulchiinsa nageenyaa fi infoormeeshinii, komishinii gumurukaa, abbaa taayitaa siivil aviyeeshinii, Inistituutii Artifishaal Intelijensi Itoophiyaa, tajaajila lammiilee fi immigireeshinii fi daandii xiyyaara Itoophiyaa ta'uun hubatameera. Dhaabbileen kunneen rakkoo nageenya biyyoota ollaa keessatti mudatan daangaa akka hin ceene ittisuu fi to'achuudhaaf waloon hojjechuuf waliigaltee irra gahaniiru. Itoophiyaan daangaa dheerina kiiloomeetira 5,328 biyyoota adda addaa waliin kan qooddattu yommuu ta'u, kun immoo teeknooloojiin akka eegamuu fi to'atamu kan taasisu jedhameera. Waliigaltichi beekamtii daandii xiyyaara Itoophiyaa yeroo adda addaatti argachaa jiru kan itti fufsiisuu fi birmadummaa biyyaa kan mirkaneessu ta'uu deetaan ministeera geejjibaa fi loojistiksii obbo Baaroo Hasan dubbatan. Godaantonni 169 gara biyyaatti deebi'an. Godaantonni seeraan alaa 169 balallii marsaa lamaan gara biyyaatti deebi'uu Jibuutitti imbaasiin Itoophiyaa beeksiseera. Imbaasichi dhaabbata godaantota idil-addunyaa waliin ta'uun godaantota kanneen gara biyya isaaniitti deebisuu himeera. Godaanaan seeraan alaa Jibuutii irraa gara Yamanitti taasifamuuf namoonni hedduun lubbuun darbaa jiraachuu ibsuun lammiileen of eeggannoo akka taasisan Jibuutitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Birhaanuu Tsaggaayeen hubachiisaniiru. Gatiin gosa bunaa Itoophiyaan oomishtuu koofii arabikaa akka addunyaatti 80% dabalsee agarsiise. Gatiin gosa bunaa Itoophiyaan oomishtuu koofii arabikaa akka addunyaatti 80% dabalii agarsiisuu gabaafameera. Gabaa addunyaa guyyaa kaleessaa ooleen gatiin gosa bunaa barbaadamaa koofii arabikaa gatiin bunaa kiiloo tokko hanga 80% dabaluu himameera. Akkasumas gatiin gosa bunaa roobuustaa jedhamus garmalee dabaluun himameera. Biyyoota gosa bunaa koofii arabikaa hedduminaan oomishan Itoophiyaa, Biraazilii fi Kolombiyaa ta'uunis himama. Daballiin gatii bunaa kun kan uumame sababa jijjiirama qilleensaatiin hubamuu hordofee oomishni bunaa Biraazilii fi Veetnaam gadi bu'aa sodaa jedhamuun kan wal qabatu ta'uu himama. Kana malees bara haaraa Awurooppaanotaa kanatti dhaabbileen oomisha bunaa irratti bobba'an daballii gatii taasisuun
akka dubbates himameera. Oomishni bunaa Itoophiyaa waggoottan darban 5 dura toonii 500,000 kan ture yommuu ta'u, yeroo ammaa kana dachaan dabaluu muummichi ministeeraa himaniiru. Naannoo Affaar aanaa Daawweetti mindaan barsiisotaa ji'a 2 hin kaffalamne jedhame. Naannoo Affaar aanaa Daawweetti mindaan barsiisotaa osoo hin kaffalamin ji'oota 2 tursiifamuu hordofee manneen barnootaa 7 cufamanii turu DW gabaaseera. Mindaan ji'a onkololeessaa hanga ammaatti kan hin kaffalaminiif barsiisonni kunneen mindaan isaanii hanga muddee 20tti akka kaffalamuuf bulchiinsi aanaa abdii kennuun hojii baruu fi barsiisuu itti fufan eeruun hanga ammaatti garuu kaffaltiin kun waan hin raawwatamin ta'uu dubbataniiru. Biiroon naannichaa rakkoo kana furuuf tarkaanfilee garaagaraa fudhachaa jiraachuu hoogganaan biiroo barnoota naannichaa obbo Abduu Hassan himaniiru. Biirichi bulchiinsa aanaalee waliin mari'achuun rakkoo jiru furuuf hojjetaa jiraachuu eeruu waliigaltee barsiisota waliin raawwatame hordofuun aanaa Daawwee kan hojii baruu fi barsiisuu addaan kutee itti fufsiisuuf waadaa galaniiru. Harkifachuun mindaa darbee mudachuu amanuun barsiisonni mindaa isaanii yeroodhaan akka kaffalamaniif taasisu obbo Abduun eeraniiru. Hojiin riifoormii tajaajila dhaabbanni elektirikii Itoophiyaa kennu fooyya'ee cimuu akka qabu himame. Hojiin riifoormii tajaajilli elektirikii Itoophiyaa tajaajila isaa fooyyessuuf hojjechaa jiru cimee kan itti fufu ta'uu itti aanaan ministeera muummee Federii obbo Tamasgeen Xurunaa himan. Jilli hooggantoota hojii mootummaa olaanoo itti aanaa ministeera muummee Tamasgeen Xurunaan durfamu har'a tajaajila elektirikii Itoophiyaa giddugala kenniinsa tajaajila maamilaa fi waamichaa daawwateera. Daawwannaa kanaanis riifoormii tajaajila dhaabbatichi fooyyee qabeessa maamilootaaf kennuuf hojjechaa jiru daawwataniiru. Itti aanaan ministeera muummee Federii obbo Tamasgeen Xurunaa dhaabbatichi hojiiwwan riifoormii kenniinsa tajaajilaa fooyyessuun hojjechaa jiraachuu karaa sirrii fi xiyyeeffannoon akka raawwatu hubachiisaniiru. Kenniinsa tajaajilaa uummataaf dhihaatu bu'a qabeessa taasisuun xiyyeeffannoo mootummaa ta'uu eeranii gama kanaan hojiiwwan riifoormii jalqabaman cimanii kan itti fufan ta'uu himaniiru. Tajaajilichi humna maamilootaa hedduu keessummeessuu, guddinaan dhamaatii hir'isuu fi sirna adeemsa ifa ta'e hojiirra oolchuuf hojii hojjete irratti mari'atameera. Hojiiwwan giddugala tajaajila kenniinsa maamilaa, daataa seenterii fi giddugala waamichaatti hojjetamaa jiran erga dhiheessii tajaajila elektirikii irratti gufuuwwan bu'uuraa mudatan karaa waaraan furuuf hojii dandeessisan irratti itti aanaan ministeera muummee kallattii kaa'aniiru. Uggurri dhaabbilee hawaasaa siivilii Itoophiyaa 3 irratti kaa'ame kaafame. Giddugala dagaagina mirgootaa fi dimokiraasii dhaabbilee hawaasa siivilii irratti uggurri abbaan taayitaa dhaabbilee siivilii Itoophiyaa kaa'ee kaafamu maddeen garaagaraa baasaniiru. Baatii sadaasaa darbe giddugala dagaagina mirgootaa fi dimokiraasii waldaa mirgoota namoomaa Itoophiyaa fi ogeessota seeraa mirgoota namoomaaf gochaalee dantaa biyyattii miidhan irratti hirmaatan jedhamuun uggurri irratti kaa'ameera. Abbaan taayitaa dhaabbilee siivilii Itoophiyaa ji'a sadaasaa darbe dhaabbilee kanneen ugguruu hordofee giddugalli dagaagina mirgootaa fi dimokiraasii ifa baaseen gochaalee uggura kanaaf sababatti eeraman dhugaa irraa kan fagaate jechuun haaleera. Dhaabbileen idil addunyaa mirga namoomaaf falmanis murtii kana qeeqanii turuun ni yaadatama. Dhaabbanni mirga namoomaa idil addunyaa The World Organization Against Torture kan jedhamu murteen dabarse kun sirrii miti jechuun qeeqaniiru. Mootummaan murtee kanaaf sababatti kan dhaabbilee siivilii kunneen walumaa galatti walabummaa siyaasaa hin qaban kan jedhe ta'us dhaabbanni mirga namoomaa idil addunyaa kun ibsa isaatiin sababni mootummaan kaa'e garuu bu'uuraa miti jedhan. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Amnesty International gama isaaniitiin murteen dhaabbilee siivilii 3 dhorkuun dirree siivilii dhiphachaa jiraachuu agarsiisa jechuun qeeqa isaa kaa'uun ni yaadatama. Somaaliyaa fi kutaa bulchiinsa Jubbaalaand gidduutti lolli ifaan jalqabe. Walitti bu'iinsi kun erga qaamolee lamaan wal himachaa turanii booda guyyaa har'aa kan mudatedha. Waraana Somaaliyaa fi humnoota Jubbaalaand kan mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin hariiroo adda kutuu labsan gidduutti taasifamuu qaamoleen lamaanuu ibsaniiru. Walitti bu'iinsi kunis muddama guyyootaaf ture booda roobii har'aa kallattiidhaan mudachuun isaa ibsameera. Dhimma kana ilaalchisee ministeerri ittisa Somaaliyaa fi bulchiinsi naannoo Jubbaalaand wal himachuun ibsa baasaniiru. Ministeerri ittisa Somaaliyaa ibsa baaseen Raas Kaamboonii keessatti haleellaa humnoota Jubbaalaandiitiin irratti raawwatame ofirraa ittisuu himaniiru. Bulchiinsi naannoo Jubbaalaandis gama isaatiin humnoonni waraanaa mootummaa bakkeewwan humnoonni Jubbaalaand to'atan irratti haleellaa raawwachuu isaanii hin haalle. Haa ta'u malee lolli mudatuu fi rakkoo isaa kana irratti haleellaa raawwachuu wal himachuu malee waa'ee miidhaa qaqqabee hanga ammaatti wanti dubbatan hin jiru. Akka maddeen jedhanitti lolli guddaa waraana Somaaliyaa fi humnoota bulchiinsa naannoo Jubbaalaand gidduutti taasifamuu eegaleera. Osoo qaamoleen lamaan walitti hin bu'in dura torbaanotaaf wal himachaa turuun isaanii waan yaadatamudha. Jubbaalaand dhimma adeemsa filannoo wal qabatee mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin rakkoo keessa seentee kan turte torbaanuma lamaan tareera. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa adeemsa filannoo dur ture jijjiiruun murteessus
Aangawoonni Jubbaalaandi garuu seenaa kana fudhachuu hin dandeenye. Kun osoo kanaan jiruu Jubbaalaandi filannoo adeemsiftee irra deebiidhaan Ahmad Madoobee yommuu filattu muddamni haaraan jidduu isaaniitti hammaateera. Bulchiinsi pirezidaantii Somaaliyaa Amadoobeetiin biyya ganuu shakkee ajaja hidhaa irratti baasee ergasii ammoo manni murtii Jubbaalaandis pirezidaantii Somaaliyaa irratti ajaja hidhaa baasuun ni beekama. Mootummaan Somaaliyaa murtee Jubbaalaandi seeraan ala jechuun loltoota isaa gara Raas Kaambooniitti bobbaaseera. Ministeerri ittisaa Somaaliyaa humnoonni Jubbaalaandi ajaja Ahmad Madoobeetiin waraana biyyattiitiif milishoota naannichaa irratti haleellaa raawwachaa jiraachuun himani. Ahmad Mohammad Islaam yookaan Madoobeen pirezidaantii Jubbaalaandi marsaa sadaffaaf kan filatamanidha. Haleellaa kanaaf humnoonni Jubbaalaandi Alshabaab waliin tumsa taasisan jechuun himata isaanii irratti bananiiru. Deeggarsi Alshabaab malee humnoonni Jubbaalaandi kaampii waraanni Somaaliyaa buufatee gahuu akka hin dandeenyes asumaan himaniiru. Kun yakka cimaa biyyattii balaarra kan buusuu fi birmadummaa Somaaliyaa kan ganu ta'uu ibsa isaanii keessatti gocha kanaan kan hirmaatan hunduu tarkaanfii seeraa cimatu isaan eeggataa jedhan. Sarbiinsi mirga namoomaa guutummaa addunyaa irratti dabalaa deemuu dhaabbanni mirgoota namoomaa beeksise. Guyyaa mirga namoomaa muddee 10 yaadatee oolee ilaalchisuudhaan dhaabbanni mootummaa gamtoomanii ibsa baaseen yommuu addunyaan balaa dhibee COVID-19 irraa guutumatti hin dandamanne kanatti namoota miiliyoonaan lakkaa'aman hiyyummaa, beela, sirna fayyaa fi barumsaa dadhabaa ta'e keessatti danqamanii akka jiran beeksiseera. Guyyicha ilaalchisuudhaan kan dhaabbata barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaaris yeroo ammaa walitti bu'iinsi dabalaa dhufuu isaa seerri addunyaa haa ta'u jedhamee tuffatamuu isaa loogii fi afarsi jibbiinsaa babal'achaa waan deemaa jiruuf eegumsi mirga namoomaa balaa keessa jiraachuu isaa ibsanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii itti gaafatamummaa mirkaneessuu hawaasa addunyaatiif eegumsa taasisuu fi nageenya waaraa qabeessa ta'e uumuu hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Mirgaawwan dubartootaa fi ijoollee durbaa sarbamaa jiraachuu kan ibsan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Afrikaa keessatti keessumaa biyyoota akka Somaaliyaa keessatti mirga dubartootaa sarbamaa akka jiru dubartoonni haala nageenyaa keessatti akka shoora hooggansaa taphachaa hin jirre beeksisaniiru. Haleellaa qilleensaa waraanni Suudaan gabaa irratti raawwateen namoonni jumlaan ajjeefaman. Waraanni Suudaan lafa gabaa lixa Daarfuritti haleellaa qilleensaa raawwateen yoo xiqqaate namoonni 100 ol ajjeefamuun gabaafameera. Gareen ogeessota seeraa hatattamaa gaafa wiixataa haleellaa magaalaa Kaabiyaa keessatti lafa gabaatti raawwateen ajjeechaan jumlaa suukanneessaatiin gabaafameera. Yeroo dhihoo as waraana Suudaaniif garee hidhattootaa gidduutti lolli itti hammaatee jira. Lola aangoof ji'oota 19 darbaniif taasifameen lammeen isaaniiyyuu yakka waraanaa raawwachuun himamaa jiru. Waraanni Suudaan rakkoo namoomaa isa guddaa jedhamu kan uume yommuu ta'u namoonni miiliyoona 11 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru. Akka gareen ogeessota seeraa hatattamaa jedhanitti haleellaan kun yeroo jiraattonni naannichaa iddoo Kaabiyaa jedhamutti gabaaf walitti bahanidha jedhama. Daarfur keessatti magaalaan to'annoo jala jirtu Kaabiyaadhaan ebla darbirraa qabamtee hanga ammaatti to'annoo jala jirti. Haleellaan gabatti namoota nagahaa irratti raawwatame sarbama seera idil-addunyaatiin ogeessonni seeraa kunneen qeeqaniiru. Kibxata darbee dubbi himaa waraana Suudaan haleellaan qilleensaa raawwate waan sirrii ta'eef biyya eeguuf kan taasifamedha jedhan. Gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch biyyoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa loltoota Suudaanitti bobbaasuun uummata nagahaa akka eeganis gaafateera. Biyyi Hindii garee biyyoota miseensa BRICS keessaa mallaqa waloo yaada jedhu irratti deeggaruu didde. Hindiin garee biyyoota 9 garee BRICS keessaa mallaqa waloo uumuuf deeggaraa hin jirtu garuu daldala mallaqaa biyya keessaa guddisuuf yaalaa jirti jedhu xiinxaltoonni New Delhi irraa himan. Kan pirezidaantummaa United States filataman Donald Trump dhiheenya kana biyyoonni BRICS doolaara mallaqaa akka biroon yoo jijjiiran carraan isaan eeggatu hamaa akka ta'u akeekkachiisuun ni yaadata. Kremlin waraana Yukureen keessatti geggeeffamaa jiru galma Putiin kaa'e malee hin xumuramu jedhe. Putiin Yukureen caalbaasii naatoo dhiistee naannoo ishee afran gartokkeen Raashaa qabatte keessaa akka baatu himaniiru. Zelenskiin waraanni kun mariidhaan akka dhaabbatuu fi hanga Yukureen naatootti makamtutti loltoonni biyya alaa akka keessaa bahan dhiheessanii jiru. Kaayyoon Putiin kaa'ee yeroo galma ga'e malee waraanni Yukureen keessatti geggeeffamaa jiru garuu akka hin xumuramne Kremlin beeksisaniiru. Kremlin Raashaan hanga kaayyoon pirezidaantii Putiin kaa'e tarkaanfii waraanaa yookaan mariitti galma ga'utti waraanni Yukureen keessa geggeeffamaa jiru kan itti fufu ta'uu akeekkachiisaniiru. Putiin gama isaaniitiin Yukureen karoora naatootti makamuuf qabdu akka dhiiftus dhaamaniiru. Dubbi himaan Kremlin Dmitry Peskov kaayyoon pirezidaantii Putinii fi hoogganaa waraana isaanii ka'an galma hanga ga'anitti hojii waraana addaa kun kan turu ta'uu dubbataniiru. Akka Peskov jedhanitti galmoota kana kan galmaan ga'an hojii waraanaa itti fufee jiruun yookaan marii barbaachisaa ta'eenidha jedhan. Peskov yeroo ammaa kana gama Yukureeniin mari'achuuf fedhii dhabuu irraa kan ka'e Moskoo fi Yukureen gidduutti
mariin hanga ammaatti hin argamne jedhan. Pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zelenskiin waraanni kun karaa mariitiin xumuramee hanga Yukureen naatootti makamtutti loltoota biyya alaa akka baasanis yaada dhiheessaniiru. Waraanni Raashiyaa fi Yukureen waggaa 3 guutuuf ji'oota muraasa qofa kan hafu yoo ta'u, dhiyeenya kana biyyoota Yukureen haleellaa fageenya dheeraa Raashiyaa irratti akka fayyadamtu hayyamuun isaanii itti aansuunis Raashiyaan misaa'ela haaraa Orishnik furguggisuu isheetiin waraanni kun hammaachaa dhufuun yaadannoo kaleessaati. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu dursuun kan isin waliin ture Anamiin Shubbiseetii waan nu dhageeffattaniif galatooma.